Video har'aa keessatti rifeensa kee yeroo miicu tiriitimentii yookaan kunuunsa godhu akkasuma qibaatii yookaan dibata akkaataa itti fayyadamnuu fi shaampoon itti rifeensa kee miicu jechuudha. Kanan isinii qabadhee dhufe inni kun gaaffii hedduu keessaniiti keessattuu gara tiktookiidhaanii akkamiin miicaa shaampoo akkamiin miicaa dibata akkamii fayyadamtaa jettan hedduun keessan na gaafatu. Isa kana isinii deebisu guutuu viidiyoo isinii qabadhee dhufeetiin jira. Turtii keessan akka xumura viidiyootti kan gootan yoo ta'e wanna isiniif ta'u yookaan immoo rifeensa keessan yeroo kunuunsitanii yeroo miicanii yeroo maaliif fayyadamtan dogoggora isin gootan as keessatti kan argattan ta'a. Kanaafuu viidiyoo kana laayikiin akka jalqaba haga xumuraatti kan daawwattan yoo ta'e wanta isiniif ta'u akkasiin keessaa argattanii ani 100% jechuudha. Nagaa koo isinirraan fanni nageenyi bakka jirtan isiniif haa ta'u daawwattoota kiyyaa an nagaa godha. Akkasumas chaanala kanaaf haaraa taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha chaanala keenya subscribe gochuun miseensa keenya ta'a. Viidiyoo jaallattan like share gochuun akkasumallee yaada yoo qabaattan koomentii irratti gaaffii yoo qabaattan illee akkasuma naa barreessu waan beektan illee share naa gochuu dandeessu. Akkasuma immoo warri subscribe gochaa jirtan daawwachaa itti fayyadamaa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadha. Har'allee viidiyoo bareedaa isinii qabadhee dhufee jira waan ta'eef jalqaba haga xumuraatti daawwachuudhaan akka itti fayyadamtan carraa qabeessa ta'a. Carraan kun akka isin hin darbine isinin jedha. Bakka kanatti wannan isiniif barbaadu shaampoon ammaan itti fayyadamuutti jiru kun foroforii gargaara jechuudha. Foroforii ni balleessa. Itti aansuun immoo warri foroforiin hedduu isin rakkisu bishaan qorraatti rifeensa keessa miicuu yaala. Bishaan ho'aan yeroo ammaa kanatti immoo ijoolleen ala jirtanii wayitiinsaa wayita ho'aa waan ta'eef bishaan ho'aan rifeensa miicuu jechuun cirraash foroforiin akka itti baay'atu taasisaa jechuudha. Kanaaf shaawolder shaampoo itti fayyadamuudhaan illee foroforii hagasaa salphisuu ni dandeessu. Kanaaf itti fayyadama. Inni itti aanee shaampoon itti fayyadamu. Shaampoon sun baay'ee furdaa waan ta'eef bishaan itti naqee jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii shaampoon sun akka qallatuudhaaf shaampoo furdaa rifeensa keessaniin kan miiccan yoo ta'e inni sun immoo rifeensi akka goggogu waan taasisuuf irraatii qodaa biraatti qannaseen
qal'isee itti fayyadamaa jira jechuudha. Itti aansuun shaampoon ani fayyadamu dirqama isinillee akka kanaan fayyadamuu qabdu jechuu koo miti. Shaampoon ani itti fayyadamu dirqama itti fayyadamuu qabdu jechuu koo osoo hin taane shaampoo isiniif ta'u kan rifeensa keessaniif ta'u erga adda baastanii beektanii booddee xiqqeessuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Shaampoo rifeensatti baay'isuu jechuun rifeensi keenya akka goggoguu akka walxaaxuu fi yeroo fillimmoo kan caccabu kan kukkutu shaampoon illee ni goggogsa jechuudha. Kanaaf akeekkachiisanii akka itti fayyadamtanii isiniin jechuu barbaada. Rifeensa shinti beekee keessatti filaa yookaan yeroo miicunu bakkuma kamiyyuu ta'e filaa miicuun rifeensi keenya akka hin buqqaanii akka hin caccabne wanni tokkollee akka keessaa hin baane haala bareedaan akka inni nuuf taa'u kan taasisuu fayyada jechuudha. Yeroo hundumaa akka kanaatti kanan fayyadamu. Bakka kanatti wanta isinii ibsuu barbaadu qibaatii yookaan dibata walitti makuutti jira jechuudha. Inni kun qullubbii adiirraa kan hojjetame. Qibaatiin kun baay'ee jaallatamaa filatamaa kan ta'e ani yeroo dheeraaf kan inni itti fayyadamu jechuudha. Kunoo qodaa akkasii yoo qabaatan qodaa akkasii keessatti walitti miksii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Kun qullubbii adii kan itti aanu immoo badiika kokonaatirraa hojjetame jechuudha. Isinitti mul'ata hidhiin abdii qaba. Haala kana erga walitti dabalee booddee rifeensi keenya uumamumaan caccabaata waan ta'eef dirqama qibaatii xiqqaa yookaan qibaatii isa dhoqqee nu barbaachisa. Fasaashii qofa kan fayyadamnu yoo ta'e inni sun rifeensi keenya akka walitti hin qabamne yookaan yeroo hundumaa farafaratee taa'u godhaa jechuudha. Kanaafuu dirqama fasaashii gaafa fayyadamnu qibaatiiwwan xiqqaa ta'anillee yookaan dhoqqee fayyadamuun dirqama keenya. Akkaataa itti rifeensa keenyaatti deemnu gaafa jettan kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Akka kanaatti kan inni itti fayyadamaa jiru isinillee carraa kanatti fayyadamuudhaan rifeensa keessanii akkasiin seera qabeessaan kunuunsitanii abdiin qaba. Akkuma asirratti argaa jirtanii jalqabarratti fasaashisan jechuudha. Xiqqoo xiqqoo qibaatii rifeensatti baay'isuunis faayidaa hin qabu. Kana jechuun biqiltuu tokko gaafa kunuunsan bishaan gaafatti baay'ate biqiltuun sun akkam ta'a sanarraa fakkeenya fudhachuu dandeessu. Rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha. Haala kanaan fasaashii xiqqoo erga fayyadamee booda kun vaaziliiniidha. Vaaziliiniin kunillee baay'ee gaarii yeroo hundaa kan itti fayyadamu jechuudha. Ani kan biraa hin fayyadamu. Isaan kana fayyadamu. Kun immoo kokonaatii jechuudha. Inni immoo kokonaatiidha. Erga isaan kana lamaan immoo walitti xiqqoo makee booddee fasaashiin dura walitti makee qopheeffadhe kan akka kanaan itti dabalaa jechuudha. Erga itti dabalee walitti miksii godha. Akka kanaatti erga walitti miksii godhee haala kanaatiin itti fayyadama jechuudha. Jalqaba haga xumuraa haga dheerina isaa jalqaba haga xumuraatti akka kanaan itti fayyadame masaajii gochaa filaa hunda isaa haaluma kanaan xumuraa jechuudha. Hunduma isaa haaluma kanaan xumuraa. Viidiyoo kana akkasiin jaallattanii shakkirraan qabu yookaan qabattanii akkuma isiniin jedhee gaman koomentii irratti na barreessaa jecha. Viidiyoo birootiin agal walitti deebinutti viidiyoo kanatti aanee jirullee akkaataa eermaaskii mana keessatti qopheessanii rifeensa keenyatti tajaajiluu gargaaru wallaanuu kunuunfachuu dandeenyu kan argattan ta'a. Dogoggorri singoota yeroo baay'ee
ijoolleen tokko viidiyoo hin xumurtanii jechuudha. Wanni tokko itti fayyadamuuf yookaan faayidaa miidhaa isaa adda baafachuuf jecha jalqaba argatu yoo kan caqastan yookaan kan dhaggeeffatan ta'e faayidaa akkasiin irraa argattanidha. Hin taane taanaan ammas dogoggora kun haala kanaan lallaafisuutti jira jechuudha. Baay'ee kan bareedu dhugaa dubbachuu fi hedduu namatti tola. Ani xixiqqeessuu hin barbaadu yookaan qaqallisuu hin barbaadu. Akka kanaatti fufurdisee ergan bakka tokkotti quxuxurii dhahee booda dhumarratti lakkuu yookaan bakka lamatti maraa jechuudha. Isa kana fuulduraan kan isinii dhufu ta'a. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Viidiyoo laayik sheer gootan malee bira hin darbinaa isiniin jedha. Nagaan tura. Baay'ee.